السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبريان كي كم جرتوا ناقة كيسني خيا كيسني بغنا جاجراتني إن شاء الله هرّا أكون بيكم فيديو كم تك إديتي يقول أنا قافتني تورتني إن شاء الله إسا إسني فيما أكمل تك فيديو ولتهدي سورة ليك يعني جنا إسا كاية كاتاتي بوستي قد أتوري إن شاء الله أما إسني isinitti mul'isa. Jalqaba ammoo linkii viidiyoo kanaa yookiin immoo linkii appilikeeshinii kanaa viidiyoo amma viidiyoo kana gaafa poostii godhee viidiyoo kana jalaan isiniif ka'a linkii san tuqxanii aappii isaan buufachuu ni dandeessanii jechuudha. Inshaallah akka yeroo nuti hin dheeranneef jecha kiinii maaster kan jedhu kana jechuudha. Aappichi kiinii maaster kan jedhu kana isa keessa gaafa seentanii naaf obsaame. Isa keessa gaafa seentanii akkana ta'ee bakka duwwaan isinii dhufa. Bakka duwwaa kanatti immoo miidiyaa kan jedhu kana jechuudha. Kana miidiyaa kan jedhu kana tuqxanii waan barbaadan isa duubaan gaafa kaa'achuu barbaadanii isa dhiifama bilbilli maal ta'e dhiifama waan barbaadan isa duubaan gaafa kaa'achuu barbaadanii kun ta'uu naannisu jira. Naaf turaame xiqqoo naaf obsa. Hayyemee asuma seentanii jechuudha. Kalarii kanneen kalarii barbaadan jechuudha yookiin immoo kanneen kan barbaadan keessaa filachuu ni dandeessan jechuudha. Yookiin kana kanuma tokko gaafa filattanii isa kana immoo dheereffachuu ni dandeessan jechuudha. Kana gootanii dheereffachuu ni dandeessan jechuudha. Haga daqiiqaa 10 haga barbaadanitti dheereffachuu ni dandeessan jechuudha. Isa kana eegara irratti godhatanii boodatti laayir kan jedhu kana gaafa tuqxanii gubbarraan miidiyaa kan jedhutu jira jechuudha. Miidiyaa san gaafa tuqxanii akkanatti isinii ba'a viidiyoo irra. Amma viidiyoo akkasitti viidiyoo irra godhee jira. Akkuma beekamu kun akkuma isin argitan kanatti viidiyoo asitti irra godhadheen jira. Viidiyoo kana raayitii irratti godhadhee viidiyoo kana gaafa banuu barbaade kun akkanatti qara'uu jirti jechuudha. Isii biratti yoo mooyuu isii kanaani irraa muruu bakka yookiin viidiyoo keessan irratti yoo bakka irraa muruu barbaadanii iddoo maqasii kana fiddanii iddoo maqasii kanatti jechuudha. Asiin gama qaraata sanii yoo irraa muruu barbaadan ammoo yoo irraa deebitanii bakkuma isuma duraati irra yoo deebisuu barbaadan iddoo kana tuqxanii irra deebifattanii ammas kan lammaffaallee isa gara harka mirgaatiin kutuu barbaadan akkasitti murtanii ammallee immoo yoo irraa deebuu barbaadan asuma tuqxanii irraa deebitu walakkaallee muruu barbaadan akkasumatti jechuudha. Amma kan isinitti mul'isu laayir kan jedhu kana iddoo jechuudha. Waan isa cinaa kaa'uu barbaade isii qaraatu kana cinaa maal akka kaa'uu barbaade inshaallah walumaan laallaa jechuudha. Amma kanatti suuraa kiyya filadhee jira. Akkanatti yoo isii bira kaa'uu barbaade yookiin immoo isin waan barbaadan bira kaa'uu barbaadan akkanatti yookiin diqqeessitanii akkasitti yookiin guddiftanii akkasitti akka barbaadanitti kaa'achuu ni dandeessan jechuudha. Isa kana immoo yoo iddoo adiin kun isinitti toluu baate iddoon duubaa sun isinitti tole ta'e adii isa mana duubarraa sanii akkasitti irraa balleessitanii jechuudha. Inshaallah isinitti mul'isaa qaba. Akkasitti gaafa irraa balleessitanii iddoo kana kaayikaral kan jedhu kana isarratti akkasitti adii irratti deebiftanii maaliif jenna adii muruuf taata waan ta'eef jechuudha. Akkasitti naafsame akkasitti adii irraa muree baasee jira jechuudha. Amma suuraa kiyya qofatu hafe akkasitti ammas xiqqoo irratti hafa akkasitti adii irraa muree baasee jira jechuudha. Amma suuraa kiyya kana iddoo barbaade gaafan kaa'ee bulee dhiifama. Bulee kanatu bulee isa duuba isaa reef waliin itti hinetu irra jira malee isa manni duubaa sun kolbattuu irraa hin baane haa ta'u garuu isinitti mul'isuuf jecha jechuudha. Hayya kana egaa akkasitti xumurree boodatti kan akkasitti edit godhattanii immoo akkasuma suuraalee gaafa irraa muruu barbaadan akkasuma ammas immoo sagalee iddoo kanatti sagalee gaafa waraabuuf taatanii iddoo kanaan akkasitti sagalee akkasitti isiniif waraabaa jechuudha. Stop gaafa jedhe immoo sagalicha isa waraabame san asiin dhaabsiftanii jechuudha.
amma mooyuu wanni goonu iddoo akkamitti akka nashiidaa itti hiinu yookiin mooyuu waan barbaadan akkamitti akka itti hidhachuu dandeessanidha. Iddoo kanaani nashiidaa barbaadani irratti hidhachuu hin dandeessanii jechuudha. Akkasitti bakka raayitii san itti hidhachuu hin dandeessanii jechuudha. Yaa akkasitti diitu godhattanii inni biraa mooyuu maalidha. Amma fakkeenyaaf iddoo kanatti hin jira. Iddoo kanatti amma fakkeenyaaf kana suwicha kana gaafa filanne amma waan akka eenyu kana waan akka bishaan yaa'u kana asin gaafa goone iddoo isaa filanne afoofsame iddoo isaa filanne akkasitti xiqqeessine akkasitti gaafa godhanne amma akkasitti gaafa bannu jechuudha. Amma viidiyoo kana gaafa akkasitti bannu akkasitti yaa'a jechuudha. Akka bishaan akka waan bishaan yaa'utti isiniif nu jedha jechuudha. Akkuma argitan kanatti akkasuma bakka eenyullee isinitti mul'isee jira. Waan barbaadan akkasitti as keessaa mooyuu waan barbaadan keessaa filattanii akkasitti sirreeffachuu ni dandeessanii. Isin jedha ammallee mooyuu akkaataa ani yeroo inni kiyya banaman fakkeenyaaf YouTube kiyya gaafa viidiyoo kiyya ilaaluuf yookiin banuuf barbaadani jalqabatti quraana a'uudhu billah quraana qara'amu jira jechuudha. Isa kana maqaan kiyya irra jira. Isa kana jechuudha maqaan kiyya irra jira. Akkasitti amma fakkeenyaaf naaf obsame isinumatti mul'isuuf malee as gubbaadhaan hin kaayamu. Bakka miidiyaa jedhu bakka jalqabaa saniin kaayama waan ta'eef jechuudha. Mee achumaan kaayee isinitti mul'isa. Naaf obsa achumaan kaayee isinitti mul'isa waan ta'eef xiqqoon yaallaga hayyee obsamee kun asii ba'uu didee sorry viidiyichattuu أعوذ بالله الله جافك هيوان مهندا فيو بكا ميديا جدو كنا تكتني فيديو كنا أكاسيتي يو اتكير ركها اتشو برباد دني أكاسيتي اتشودا فيديو كنا أكاسيتي كان إرك أكانتي فيديو كنا اللي أكاتاتي أكانا قول يو مويو برباد دني كومنتي جلتنا برسا إن شاء الله سنين جدا نجاحنا ترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إفهمه أكاتا تسيف قد أتاني جل أكاتا تجارة جاليري كيسان يدبر فتاني إسنتما إدو كنا تكتني إدو كنا تيجا أولا لكنا إسا تكتني إسا كنا إيجا تكتني بودتي إسا كنا إيجا تكتني إكسبورت كنجلو كنا أستكتني أكاسيتي gara gaalarii keessanii isiniif lufaa jechuudha. Gara gaalarii keessanii isiniif gaafa lufe bakka ammallee sheer jedhutu dhufa. Inshallah naaf obsaame isinitti hima. Kunoo akkuma argitanitti sheer naaf ta'ee jira jechuudha. Akkuma argitan kanatti sheer naaf ta'ee jira gara gaalarii kiyyaa lufee jira. Asumaan immoo namaaf yookiin immoo miidiyaa garaagaraa irratti sheer yoo godhu barbaadani iddoo kana tuqxanii miidiyaa barbaadan irratti Instagram yoo ta'e Facebook yoo ta'e YouTube yoo ta'e kan barbaadan irratti asumaan osoo gara biraa dhaqxanii yookaan gaalarii keessa bifa haaraan hin seenne akkasitti sheer irratti godhachuu hin dandeessanii isiniin jedha. Waan keessaa balleessoo jiraate nagolfadha akkasumas immoo wanti keessaa badee yoo jiraate inshallah natti himaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.